Aroolessa 28 bara 2021 naganda ganda kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Oduu ijoo har'aa kan isinitti himu Muhammad Fantaalleeti. Oduu keenya jalqabaatiin obbo Jawaar Mohaammed fa'aa marsaa sadaffaaf dhaddacharraa of hambisuun isaanii dhagahame. Manni murtii federaalaa dhaddachee akka lidataa oolmaa guyyaa har'aa oolen galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa ilaaluuf taa'us obbo Jawaar Mohaammed dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa fi Dajanee Xaafaa yeroo sadaffaaf dhaddacharraa of hambisuu isaanii abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadiir Bulloo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen waxabajjii 21 fi 29 bara 2013 olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru. Ajajni mana murtiis poolisiin kufaa taasifamaa jira jechuun iyyannoo isaanii mana murtiif kan dhiyeessan yoo ta'u har'a mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafanii jiru. Miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa booji'aman dirqamaan gara dirree waraanaatti bobba'uu isaanii dubbatan. Oduu wal qabateen ammoo milishoonni fi poolisoonni humna addaa Oromiyaa dirqamaan gara dirree waraanaatti ergaman baay'een miliquun gara maatii isaaniitti deebi'aa jiraachuun beekameera. Miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa lola irratti booji'aman dabballoonni sirnichaa gara mooraa leenjii galtinuun jedhanii qophii tokko malee dirqamaan gara dirree waraanaatti bobbaasan jechuun dubbatanii jiru. Qabeenyummaan isaa WFP kan tahee fi namoota afur qabatee buufatam xiyyaara dirree dhawarraa akkuma balali'uu jalqabeen godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Raddaa Qeerransa jedhamu keessatti kufee caccabeem. Balaa xiyyaaraa United Nation Humanitarian Air Services kan irra gaheen namoonni xiyyaaricha keessa turan tokkorrallee miidhaan cimaan hin geenye kan jedhu waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Kombolchaa nama tokkorra miidhaan salphaan gahus beeksiseetiin jira. Lola humna addaa mootummaa naannoo Affaar fi garee hidhattoota Uguguma jedhamu jidduutti adeemsifamee lubbuun namoota 350 olii darbuu mootummaan naannoo Somaalee beeksiseem. Raadiyoon sagalee Ameerikaa kan Somali regions have killed at least 100 people, a regional official said in the latest outbreak of violence ahead of national elections in June. Garbalisee jedhanii waamanii fi Affaaronni ammoo gadamaayituu jedhanii waaman keessatti haleellaa raawwatameen harka caalaa kan miidhaman dubartoota fi ijoollee daa'immanii ta'uu isaanii himamee jira. Director sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP David Beasley nyaanni kuusaa nyaataa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Tigraay keessaa qabu jimaata dhufu dhuma jedheem. David Beasley WFP'n Tigraay keessatti namoota gargaarsa nyaataa barbaachisuuf dhiyeessuuf guyyaatti konkolaataan nyaataa fe'an 100 gara naannichaatti seenuu akka qaban ibseera. Anga'aan jaarmaa addunyaa kun akka jedhetti yeroo ammaa kana konkolaataawwan 170 nyaataa fi meeshaalee barbaachisoo fe'atan Affaar akka dhaabbatanii fi socho'ullee akka hin dandeenyedha. Biyya Saudi Arabiyaatti dararaan lammiilee Itoophiyaa caalmaan Oromootaan irratti raawwatamaa jiru akka itti fufeetti jira. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Al-Karjii jedhamu keessatti hidhamanii jiran hammina ho'aatiin hubamaa jiraachuu dhalattoonni Oromoo magaalaa Riyaad jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Waraana waggoota 8 booda dhiibbaa Ameerikaa fi warroota lixaatiin nagaa buusuuf kan dirqamte Sudaan Kibbaa waliigaltee nageenyaa jedhameen hojiirra oolchuu caalaa tuttuqaa waraana biroo raawwachaa jiraachuun sodaa uumee jira. Qorattoonni idilaa addunyaa kan nageenyaa Sudaanii Kibbaa The International Monitors akka jedhanitti walitti bu'iinsa loltoota mootummaatiif garee riphee lolaa naas jidduutti godhamaa jiruun lubbuun namaa baduutu dubbatama. Oduu keenya kana fakkaataa kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork babal'ina oduu keenya dilee keessa argattu. Odicha isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleetiin ogeessi keenya.